bunneen iccitii baaste ayyuunillee fincaan fincooftee turte Sumayyaatu hin baasne malee Sumayyaan yoo fincaan ayyuu baaste Sa'iidoon nan dhiiswette waan sodaatteef malee ayyuunillee fincooftee turte kanaafiyyuu Sumayyaatu hin baasini ani hin dhufu jedheen ture miidiyaa kanarrayyuu viidiyoo waraabadheen ture garuu ayyuun kaleessa viidiyoo ishee keessatti isheetu maqaana nyaate jettee dubbatti ishee sodaate fincaattee maqaana nyaatettee dubbatte saniifanii dhufe malee viidiyoo yuun hojjedhu jedhee ture saalfattee turte habiibti rakkoon qabu fincaanii ma fincaama akkaamatti fincaanitu akkaataa ta'e malee ati bagana fin habiibti bagana gaan dhufte naante akkamisin akkaataan keessan kun mijattiin abadduuf moo akkas jettaniin haadha fincaanii in saalfattu maa deebite kan jedhaniini akkamitti akkas jedhaniin fincaan inuma fincaama waanuma jiru garuu immoo ishumatti dhaadatu santu isaan fincoofsisiise malee rakkoon qabu kanaafiyyuu hundu fedheen ture garuu ayyuun maqaana nyaatte ofii sodaattee fincoofte naan jette isheen iyyuu ayyuuniyyuu fincooftee turte hin baane malee kaameeraa duratti isheen hin baasne malee Sumayyaa dhokse malee kanaafiyyuu inumaayyuu ani hin fincoofne wonbarii anirra taa'eerra bishaan ture yeroo anirra taa'ee ka'u san najiise inna xiqqoosna dhukkubaa ture saniif sababa qaba kanan fincaa'e waa meeqa dubbatte anchiyye bunne takkam fincoofne takka wonbariirra bishaantu jiretti takka ammoo ani fincoofne ayyuutu fincaa'e malee jette bakka fincaa'e jedhi fincaa'uun immoo kanuma jiru inna na dhukkuba jette santu sirraa bareeda na dhukkubee ture ani sababa qaba kanaaf fincaa'e ayyuunoo sababa maalii qabdi maaliif fincoofte isheen iyyuu fincooftee turte kanaafiyyuu ammallee taanan Sumayyaa hin dhiisu ati baalageedha Sumayyaa danii irrallee narrabsan innaante akkami akkaataan keessan kun bunni sirrooftani isaan dhiifama si gaafadhe sanu afaan kiyyaanaa boo arrabni dhiifama si gaafate sunu haacitu dhiifama si gaafachuun kiyya sunu iyyuu kada haa deebi'u ati baalageedha ati baay'ee baalageedha ammallee sidhiisu dhadhaadannoon kun akkami hojii waan jedhaniifin hojiidha waliin hojjanna jennee ayyuunillee waan birrii jaalattuuf ani maan ayyuun na dhukkuba ture bakka hojii waan ta'eef birrii san argame jennaan namni kamuu akkuma hojii dalaguu barbaadu yoo hojii argate gammadu hojiidha jennee deekne ayyuun immoo osoo nama iyyuu ajjeesi birrii siif kennina jedhaniini birrii xiqqoo kanan jaalattu garuu birrii guddaa siif kennina yoo jedhaniini 100 200 yookiin miliyoona sii kennina osoo jedhaniini nama iyyuu ajjeesteen fudhatti isheen birrii namarraa fudhachuu malee birrii namaa kennuun jaalattu kanaaf isheen illee akkas naan jejjetti naannutuma hojiidha jennee deebne nuhiti akkasin nurra raawwate kun immoo dhiirummaa miti dhiifama si gaafadhisan iyyuu afaan hin abawu isaati nuhiti akkas nu goote santu daa'ima kee si jalaa balleesse ilmoon si deebi'ee cubbuun keetii jettee naanchiyyee jedhamu habiibti atillee boruu gagaraa qabdu kun daa'imni kee ilmoon kee dhalachuu danda'a gara ilmoo kanaan osoo dhufu baattanii wayya habiibti kanaaf iyyuu sanas ta'e kana balleessuu barbaada silaa saalfatteen dhufu jettee turte ayyuutu fide abboo ayyuu baga kaleessa dubbattee fidde iyyuu baga dhuftan maasi balleessan habiibti hojii kee hojjetadhu waan nama mudatu ammallee arrabni kee kun sirraa'u ammallee sirroofne nu hiitee dhiifama na gaafachiiste malee abadan ammallee sin dhiisu walitti dhaalannoon kun akkamii dubbiin kun bunne ani fincoofne jettaa sanuu honbariirra bishaantu jira jettee yookiin immoo ani sababa qaba ayyuunoo sababa maalii qaba ani ona fincaa'ellee sababa hin qaba waa meeqa dubbatte garuu bakka fincaa'ee jira jedhi rifadheen fincaa'ee waan fincaa'eef immoo sababa qaba xiqqoo na dhukkubaa jette santu sirraa bareeda inna kanan dhiifama si gaafadhe immoo afaan funyaani na haaba'u arrabni kee haamuramu isa saniyyuu gadan deebisa dhiifama sin gaafadhu sin dhiisu ati baalageedha Sa'iidoon si hin barbaadu akkasumaan walii gadi joorta malee arrabni kun akkami inumaayyuu cubbuu ati gootetu daa'ima kee si jalaa balleesse cubbuudha gara daa'ima keetiin siif deebi'ee akkasiin jedhamu habiibti atillee kan garaa qabdu kuni boru harkatti hammatta daa'ima kee isa san gara daa'imaatiin osoo wal arrabsuu baattanii hingaa sanas ta'e kana ayyuun immoo ani daa'imallee situ fudhatee jedhanii dhufanii na gaafatanii turan Umar wajjin Umarii sun immoo maaliif akka nama araarsuun taane waan arge haasaan obboleewwanii garuu maaliif walitti naraarsanii akkas haalli dubbisaa gaayosochee warra akka kiyyaa sinitti hin tolle jiraachuu dandeessanii ana garuu natti hin tolle nama araar jara barbaadullee fakkaatu wacha ilaalanina isa wajjin dhufanii numaayyuu isaan morma wal qabannee turre an hanga barbaadeyyuu ta'u daa'ima Sumayyaa daa'ima Sa'iidoo hin awwaalu ani gara daa'imaati waan akkasiin godhu keessi kiyya qulqulluudha jettee jirti garaagarummaa bunnee fi ayyuu hiriyootallee ta'an haalli isaanillee nama arrabsanii kanaadha ayyuun keessa ishee qulqulluudha waan akkasiin yaaddu bunneen immoo numaayyuu cubbuun gara daa'ima keetitti si deebi'ee inna ati baalageedha ammallee sin dhiisu jedhanii Sumayyaatti dhaadatan ayyuunillee bunneenillee dhaadannoon dhiisne jechuudha
Inumaayyuu ayyuun fincooftee turtee galabbaxamee kiyya mul'ate kan ishee hafee malee isheen iyyuu fincaanaamidha adiinoo no problem jette faranjiin gaayisochiyyee rakkoon qabu isin fincaayyoo fincooftani bakka isheen illee yeroo sanitti ana kaastee kiyya mul'iste kanayyummoo hidhaaratti dhiiste yeroo san ani kan sicinaa jiru anaadha fincooftee jirti kan ofii kan kiyya qofa odeessiti kan ofii dhoksite kanaafiyyuu ayyuun illee fincooftee turte fincaaname jedhama akka isin immoo warri fincaanaami minaamni jettan miidiyaa irra balleessuuf immoo akkamii haa fincaamu min ችግር አለው እናንተ እናሞ አማ ወለረብሱ ከነ ማልፊ ሲጀመር namni akkasi godha akkas godhu akkas naman godhu waa taamale namni yeroo baay'ee dhaadannoo baay'isuuf nama arrabsu miidhama malee isaa miidhuun argitan Sumayyaan yeroo baay'ee waan hojjettu haa ta'uuti Sumayyaa qofa zoon taane addunyaa kanarra mee namoota olaaltanii namni yeroo baay'ee akkasi godha jedhu akkas naman godhu nama garaatti waa qabatee kallattuma waan tokko jijjiiruudha malee jechuudha kanaafiyyuu walarrabsuun akkas olgoona namaaf faayida sijammar isin mangistii keessanii dhaggeeffattanii walarrabsuun bu'aan qabu yaadan jijjiira jechaan jijjiira waliin dubbadha akkas jedhanii isin barsiisa geessan abbarachu eessa turtan nutu gammoojjii keessa tenne isaan dhaggeeffataarra dhageessanii jirtu kanaafiyyuu ammallee dhaadannoo isaanii itti fufanii jiru ayyuu fi bunneen jechuudha ayyuu fi bunneen illee sababa hojii saniitiif araaramanii turan isan durallee xiqqoo walitti muumuufatanii hojiidha waan ta'eef nullee waan mamnaaniin hojiidha inni dhaqnee ayyuun illee birrii waan jaallattuuf anillee yeroo san dhukkuba ture nama hojii birrii jaallattu ta'e osoo hin taane hojiidha jennaani waan mamnee dhaqnee እና አዩን ሞ ዞናማ አጄሰኒዩ ዞናማ አጄሲ ጀዳኒዩ ብሪ ሚሊዮና ኩመ tokko kuma dibala masikenna birri gurgudda sikenne jedhani nama najjeesti እና asheen namarraa fudhachuu malee namaaf kennu hin jaalattu sababa kanaaf akkasitti yeroo san hojiidha jennaan dhaqne isa kana no problem namni kamu hojii oo argate hojiin immoo hojiidha anna barumsallee qaba jenneeti akkaataa yoo dubartiin takko qabamte itti nama harkaa baatu yoo ukkaamfamse akkatti isheen nama harkaa baatu sijammari kun numaayyuu barumsa namoota baay'eef taa'ayu Sumayyaa wanti fidde namni kamiyyuu yaamamanii dhaqanii yoo akkasitti harkasanii dhahagahii ofii hidhuu ofii wonbarii fidachuu sanitti ga'uun qaban waa xiinxaluu qaban shakkuu qabanina mana ayyuu dhaqanii ayyuu Saidoon injiru jennaan imman isaa yaani namni injiru gibbii namni kophaa jiruudha sanaaf achi dhaqnee akkasitti hojii dhannee dhaqnee garuu ayyuun illee fincooftee jirti jechuun dubbatte adde bunneen haa fincooftu ka min ችግር አለ waliin arrabsina annee jira nuti nuun maannan dhageenye qoy nuun dhageyna mangistii keessan dhageessani walii hin arrabsina arrabsoo fi walitti dhaadannoon bu'aa hin qabu biyyattii diigaa bichaa miti kunoo ammasin iyyuu dhuftanii gaa'ela wal diigaartanii biyyattii illee haa ta'u dhageessanii jirtu miti regaayisochi ani waldaa walarrabsi jammalnatin tolu hoteelli maaf yaada waliin jijjiirree akkas jedhanii arraban malee hojiin hin hojjetamuma